Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii kan biyya keessallee kan biyya alaallee akkam jirtan akkam sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo isinoo akkam jirtu siniin jedha obbolokoo anis nagaa keessanii deebee dhufee taanan jira har'aa siniin jedha har'a ka deebi'ee dhufuun koo waan baay'ee nama ajaa'ibu wayin qabadhee isiniif dhufee hanga dhuma qophii kootti anuma faana taadha laayik sheer gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedha warroonni aaddisii har'a dhuftan nooraa seenaa manni kiyyaa mana keessan isiniin jedheen jira warri duraanis ana faana turtan guddaa galatoomadha jajjabinni isin nuuf kennaa jirtan kan yeroo kamuyyuu nu biraa hin hafne isiniin jedha. Eshi qophii koo guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufetti wajji yaada barruu qophiin koo guyyaa har'aatillee sagantaa galateeffannaati. Sagantaa galateeffannaatiin walitti arguun keenya hedduu tokko na gammachiisee jira. Isinis immoo hagam akka gammaddan hin beeku isiniin jedha. Egaa sagantaan galateeffannaa kun maalidha jechuu dandeessani. Sagantaa galateeffannaa kanas wajjumaan deemnee itti ilaalla hanga dhuma qophii kootti anuma faana ta'a isiniin jedha. Egaa sagantaan qophii kootis maalidha isiniin jedhu obboloota koo yaamu kana keessa warroonni baay'ee tokko naquuqee keessa kootti yeroo maraa madaanatti ta'ee jiru. Ergaa guddaa kana nasumaan isiniif dabarsu akka dhaamsa kana dhageessanii isinis obboleettii koo biraan naa geessanii naaf barbaaddan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Ishii sunis eenyudha isinitti fakkaatti? Itiyoo tiitoop kan jedhu yeroo jalqabaatiif kan chaanaala ishee irratti hojjechaa turte itti aansuudhaan maqaa jijjiirrattee muluu toobbitti kan jijjiirratte jechuudha. Naman baay'ee jaaladhuu fi baay'ee kabaju. Akkasumas nama baay'ee cimtuudha kan turteedha jechuudha. Garuutii amma sababa biyya galteen hedduu keenya dhabamtee jirti. Kanaafuu warroonni biyya taatanii akka tasaa duraan keessan wal beektanii adaraa keessan obboloota akka tasaa firaan ta'uu danda'a, ollaadhaan ta'uu danda'a, ijoolleen dhabamtan yookaan keessan duraa warri wal beektanii akkuma sagalee koo kana dhageessaniin akka lakkoofsa bilbila ishiitiin wal quunnamsiistan kabajaa fi jaalalaanaan sin gaafadha. Naman hedduu tokkoffaa galateeffadhu keessas ishii tokkodha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf muluu nama baay'ee kabajuuf, nama baay'ee jaaladhu, nama baay'ee ishii dinqisiifadhu. Akkasumas immoo nama bootaa iddoo guddaa qabuu fi ishiinis akkasuma namootaaf nama iddoo guddaa namaaf qabdudha. Namas akkasuma immoo oolmaa guddaa naaf oolte keessa muluu ishii tokkoffaa irrattan fudhadha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkan guyyaa kanas ga'ee chaanaala koo irrattis tattaafadhee hojjedhu kan na taasise muluudha jechuu nan danda'a. Ishiin amma yookaan sagalee koo kana dhaggeeffatti bara waaqa yookaan immoo hin dhaggeeffatu ta'uu danda'a, hin beekamu. Nama ishii duuba yookaan immoo ishiin bukkeen jirratti itti dabalee waa jechuuf miti. Muluun jechuudha nama kamuufiyyuu nama duubatti jettuu miti. Akkasuma garuu akkuma immoo namaaf tokko akka namni hundimmoo tokkoof gaarii ta'uu dhabuu danda'a. Garuu anaaf oolmaa guddaa nama naaf oolte, naman baay'ee jaaladhuuf baay'ee kabaju hiriyaatoo ishii tokko isiniin jedha. Kanaafuu namoonni ishiidhaan walitti dhufeenya qabdan biyyatti jechuudha. Haala lakkoofsa ishii gara biyyaattiin argannu nu soqaan isiniin jedha. Akkasumas ijoolleen hedduun warroonni galtanii badan baay'ee chaanaala kanarratti dadhabanii galanii badaa jiranii, galanii achumaan dhabamaa jiranii maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaataa haalli kuni. Kaka'umsa warra asiitiif illee maali kan jedhu yaaddoo keessa kan nu guseessaa jiru baay'ee kan ulfaatudha. Obboloota koo warri asii galtanii dadhabbii irratti dadhabdanii nyaata sa'aatii keenya irraa akkasumas hirriiba keenya irraa
dhugaa dubbachuuf hagam gara YouTube kana erga dhufnee fi duraan aga dhufne boqonnaan keenya akkam akka ta'e kan waliin argaa turre san garuu dadhabbii kan hunda lafuma gootanii dadhabbii asitti dadhabdan kana lafa goone gaafa biyyatti galle immoo gaafa chaanaala keenyarraa fagaannee hin beekna sababa onlaayiniin irra taa'uun akka ulfaatu hin beekna ibsaan hagam akka nama rakkisu hin beekna garuu gizuma tokko bokke viidiyoo waraabanii bokke ibsaan jiru bokke waayifaa gaahan jiru deemanii poosto soo godhanii ijoollee biyyaati immoo laalamaatiif jira jechuudha. Akka warra mana madaamii keessa taa'ee hojjetu kanaa miti chaanaalota warra biyya taa'ee hojjetu haga tokko laalamaaf jira. Hagasuma sanuu mul'achuu dirqama keessanis siniin jedha warri galtanii obboloota koo itti aansuudhaani nisi obboloota koo muluu biraayis haafan. Eshika itti aansuudhaanis naman baay'ee jaaladhu fi baay'ee kabaju ayyaantuu asallaa guddaa galatoomin jedhaan ishiinis akkan iddoo kana dhaabbadhee har'a ga'u kan na cinaa dhaabbattu nama baay'ee jaaladhu fi nama baay'ee kabaju hedduu galatoomin jedhaan baay'een galateeffachuu barbaada. Akkasumas ijoolloonni irraa hafan kan akka kokkeettii kan akka birqee hedduu keessan hedduu guddaa naaf galatoomaa namoota oolmaa hedduu naaf ooltan kana jedhee lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Kuuwwan keessanis maqaa keessan waamee fixuudhaaf yeroo nan ga'u hedduu tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaanis ammas naman galateeffadhu fi akkasumas maal irraa barannee akkamitti gorsa san hojiirra oolchina kan jedhus namoota hedduudha kanan qabadhee isinii dhufaa jiru. Egaa meeshaan keessaa muraasaa fudhadhu. Ashika obboloota koo carraa kana argadhee guyyaa har'aa kanas ga'ee viidiyoodhaan isinitti bahee akkan dubbadhuuf gorsa obboleessa keenyaa kan nu jajjabeessaa ture kanan fudhadhe keessaa Jamaal Interimaantii guddaa galatoomii baay'ee si galateeffadhaa bokke jirtutti nagaa fayyaanaa ta'in jedhaani. Obboleessi keenyas yeroo kiroomii keessa jirrutti kan nu lolaa ture baa viidiyoodhaan hojjedhaa chaanaalli keessan viidiyoodhaan yoo hojjettan baay'ee sin barbaachisaa kan nun jedhee nu cinaa dhaabbatee akka nu dukkana keessa hin teenye kan nu jajjabeessaa ture. Nama baay'ee jaalannu baay'ee kabajnu hin beektan hundi keessanuyyuu gorsa isaa ani yeroo saniif fudhadhee hojiirra oolchuu dadhabu malee ammaaf garuu carraa kana argadhee yeroo boqonnaa kootirraa gaggabaabsee gara viidiyootti deebi'eetan jira. Jamaal guddaa galatoomi jechuun hin barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee gorsa isaa namni fudhate nama baay'ee tokkummaa ijaaru nama baay'ee waan baay'ee irraa barannu jechuudha. Egaa obboloota koo hundi keessanuu warroonni kiroomii keessa jirtan warroonni haalli isiniif mijatu koottaa baa kiroomiidhaan hojjedhaa gorsa obboleessa keenyaa hojiirra haa oolchinu isiniin jedha. Anis carraan yeroon kiroomii keessa jirutti carraa viidiyoon bahee hojjechuu baay'ee tokko natti ulfaataa ture. Eeshi carraan kiroomii keessa yoo ergan bahee gara moonii ta'e as carraan viidiyoodhaan bahee hojjechuu baay'ee natti ulfaataa ture. Haa ta'uti garuu amma immoo carraa bahee hojjechuu haalli naa mijaa'ee jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u guddaa galatoomin jedhaanii asumaanis obboleessa kootiin yeroo sanitti haalli naa mijachuu dhabus amma garuu gorsi isaa sun hagam akka na fayyade an argeen jira. Isinis immoo akka waarraa hubattan amma boodas obboloota keenya nu gorsaa jiran akka irraa gorsa isaanii fudhannu fanani kan hunda isiniif kaasaa jiru hin jiran obboloonni koo ammas kan hafan hin galanii nu jalaa dhaban malee naatollee fudhachuu dandeenya. Naatoo toobbiin baay'ee nama cimtuu fi baay'ee nama jajjabeessituudha. Garuuyyuu maal goona ree carraan biyya galan kun baay'ee ulfaataadha. Kinoo nu biraa galanii of cinaadhaa dhabne malee naatollee akka nu barbaaddanii gara chaanaalii ishiittis akka nu fiddani kabajaaf jaalalaan warroonni keessan wajjin haasoftan akka sagalee koo kanas biraan naageessani abdii guddaan qaba. Ashiika ittuma fufa sagantaan galateeffannaa keenya maaf biraa gannaree obboleessa keenya sololoo kan jedhamu nama baay'ee cimaa baay'ee jabaa jechuudha kan hunda biraa dhaabbachuudhaan baasiin koo narraa hir'ataa jira kan hin jenne kan hiyyeessaa dureessaa
kun immoo musliimaa kun kiristaanaa hin jenne kan arginaan bira hin dabarre yeroo isaan moonii taanitti kan supparchaatii nama cinaa dhaabbatee guutuu keessaa kan ani beeku isa tokko Sololoodha. Guddaa nuuf galatoomi obboleessa keenya Sololoo jechuun hin barbaada. Garuu carraan mana koo fiduu isa hin geenye malee namoota hedduu jalatti erganaa yeroon argu nama baay'ee akka nama jajjabeessuu fi baasii ofii keessaa baasiin kun na jalaa hir'ataa bokki kanaanan koo cufadhaa osoo hin jenne ijoollee mana madaamii keessatti dadhabbii guddaa dadhabanii firii dadhabbii ofii gaafa argan inni immoo cinaadhaan jajjabeessuudhaan akka supparchaatiin guutuuf nama baay'ee nu jajjabeessaa jirudha. Hundi keessanuu argaa turtan. Amma garuu anillee baay'ee haalli naaf mijatee warra ijoollee kiroomii keessa jiran bira baay'ee deemaa hin jiru. Yookaan immoo warra sa'aatii hin guuttanne jechuu kooti. Warri kiroomii yeroo jedhu baay'inaan jechuudha. Kanaafuu ammallee hojiin isaa itti fufa jedhee tanan abdii guddaa qaba. Yoo hedduudhaan kan adda kutullee ta'e akka addan kunne jajjabinni obboloota kootinyaa ati jajjabeessaa nu fidaa dhufte dhalootatti akka nuuf darbu nu taasisaa jira. Waan ta'eef Sololoo keenya kan macaalaa akka cimtee itti nuuf fuftu dhaamsi kunis si bira haa ga'u siin jedha. Egaa obboloonni keenya kuuwwanis warreen isin hin beekne guddaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Itti dhaansuudhaan ammas namoota muraasa namoota ijoollee kiroomii keessatti baay'inaan itti dadhabanii akka hojii isaaniitti itti fudhatanii kan jajjabeessaa jiran namoota beeku dursarraas qabee hanga ammaatti namoota lama siniif qabadheen dhufe. Isaanis eenyudha? Amma hedduu kana hin beeku sababa chaanaalli ishii xiqqoo miidhaa hodhateenii hin beeku hedduu kana malee nama yeroo baay'ee haalli kan itti mijatuuf osoo hin taane haaluma hin mijanne keessa teessee akka nama haalli itti mijateetti halkanii guyyaa ijoollee keenya jala deemaa jirtu Ooroo 44 Toobii guddaa nuuf galatoomin jedhaan. Egaa asirraa yoon Ooroorraa kaase Ooroo naman jalqaba gara chaanaalitti yookaan yuutuubatti yeroon dhufu naman tokkoffaa ishee argeedha. Nama guyyaa duraatiifis sheerii naaf gooteedha. Guddaa galatoomin jedhaani. Asumaanis warroonni sheerii nu gochaa turtan yeroo duraatiif kan akka Ooroo, kan akka Naatoo, kan akka Saaroonii hedduu guddaa galatoomaa sinin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan ammas jira obboleessi keenya tokko ammallee kan kuni guddaadha, kuni xiqqaadha, kuni musliimaa, kuni kiristaanaa hin jenne kanan mana abbaa hundaatti argu baay'inaan hagan argu mana namaa jalaa illee kan seenu dafee hin baane obboleessa keenya amiin guddaa galatoomin jedhaan. Dhugaa dubbachuuf amiin nama hin jijjiiramne jechuudha. Amiinin mana namaa jalatti illee kan argitan yoo ta'e achi mana namaa jala taa'ee silkii isaa itti banaa fi akkasitti silkii isaa ijoollee jalatti gubaara jechuudha. Nama tokko jechuun seenaniituma waa dubbatanii bahan jechuudha. Kun amala amiinitii miti. Amiin guddaa nuuf galatoomii jabaa keenya akkanumatti nu jabeessuun kee itti haa fufuus siin jedhaa. Amiinis nama gara yuutuubaraa kana xiqqoo ture. Innis yeroo duraatiif yeroo nu dhufnu kan ittiin wal barreedha. Kanaafuu haga ammaatti kan jijjiirama takka irraa hin argine hedduu guddaa nuuf galatoomaa obboloota koo isiniin jedha. Kanan dhaamsa kanaa qabadhee ergaa gabaabduu kanaa fi galateeffannaa keessaniif gara keessan dhufe. Ana Innaat Abbabaati. Chaanaalli koo immoo moggaasni isaa maqaan kan kiyyaa Lammiiti. Kanaafuu hanga dhuma qophii kanaatti waan na dhaggeeffattaniif hundi keessanuu guddaanaaf galatoomadha. Asumaanis dhaamsi konkoo kanan dhaamachuu barbaadu gara chaanaala kootti ammaaf haalli baay'ees naa mijatee wantoota adda addaa asirratti isiniif hojjechuu baadhu kara haalli naa mijateen mammaaksota adda addaa isin biraan ga'uudhaaf qophiidha. Mammaaksota cinaattis dabalee amma sagantaa wal baruullee cinaatti eegalaan jira.
sagantaa wal baruu keenyanis ta'ee sagantaa mammaaksotaatiin guyyaa tokko tokko lafa oolaa kan wal arginu ta'a waan ta'eef walirraa fagaachaa hin jirru. Jajjabinni keessan obboloota koo nu biraa hin dhabamin. Yoo isin nu jajjabeessitan nutis jabaannee haala mijanne keessa teenyee kan waan qabnu siniif qoonnuu fi akkasumas immoo kan mana nama biraallee dabarree deemnee wal jajjabeessinu ta'uu danda'a. Garuu jajjabinni isin yoo dhuftanii nan jajjabeessine anaafis dadhabe. Ashiikaa obboloota koo jajjabinni keessan jajjabina nuuf ta'ee akka jabaannee cimnee itti fufnuudhaafi. Kanaafuu nu bira dhaabbadhaadha. Warroonni keessattuu chaanaalii jajjabaa qabdan sheer nu gochuudhaan chaanaalii keenya akka nuuf guddatu nu cinaa dhaabbadhaa, nu gargaaraa. Kuni ergaa dhaamsa kooti. Kanaafuu jalqabaa kaatanii haga ammaatti warri na faana turtan guddaa galatoomadha. Hanga qophii mammaaksaan walitti deebinutti fayyaanaa ta'a. Horaa bulaa.